Maqaan kiyya Beekaa Abbuu jedhama. Hojiin kiyya asii suuqii keessa. Maqaan kiyya Kumee Abbuu jedhama. Dizaayineer. Maqaan kiyya Caaloo Guyyee jedhama. Maqaan waldaa dammoo Caaloof Iteeneshii jedhama. Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota keenya kun Oromiyaa Global Media Corporation irraati qophii keenya qophii artii dhaga. Har'ammoo gaa qophii artii keenya magaala Baatuutti xiyyeeffachuudhaan akkasumas immoo mana uffata aadaa Kumeetti argamuudhaan dhaga kan sinfaana turtii taasisnu. Hayyee eeyyamamtuu ta'uu keef egaa guddaa galatoomii maqaa kee fi gahee hojii kee. Maqaan kiyya Kumee Abbuu jedhama. Dizaayineer. Mana uffata aadaa dhagaa kanatti qabdu uffata aadaa kana bifa kamiinidha kan isin hojjettanii dizaayineeriidha jettee jirta ka'umsi kee jalqaba kee akkaataa kamiinidha kanatti jalqabdee jirtu. Gara hojii kana seenni uffata aadaa jechuun uffata aadaa kana hojjechuuf dura fedhii namaa irratti hundoofteeti. Uffatuma aadaa jiruun jalqabdee amma immoo uffata aadaa dizaayina adda addaatiin akka namni yeroo kamiyyuu uffatutti hojjetta. Eeyyamamtuu ta'eef guddaa galatoomii maqaa kee fi akkasumas immoo gahee hojii kee. Maqaan kiyya Caaloo Guyyee jedhama. Maqaan waldaa dammoo Caaloof Iteeneshii jedhama. Gahee hojii kee. Gahee hojii kiyya harkaan illee hojjedha. Harkaan illee hin xalafaa. Dizaayinii illee hin kaasaa. Hin hodhallee. Akkuma beekamu gaa mana uffata aadaa keessattidha kan argamnee jiru. Kana hundumaa gaa akkasitti bareechuudhaan miidhagsitee afuma keetidha kan itti kalaqxee jettu. Ijoollee sadiitu na hojii hojjeta. Isaanillee hojjaan qabanii garaagarummaa bakkee wajjaan illee kennallee garaagarummaa qaba harkaan waa hojjetanii walitti mijoofnee walii hojjetaarra. Namoota walitti dhuftaniitidha moo kan mataa keeti manni aadaa kun? Manni aadaan kun ka waldaa. Waldaa anaaf Iteeneshii isii hodhaa kana hodhiti. Aan dammoo harkaan hodhaa waan baay'ee hodhaa. Achiin booda dammoo siinjariin illee hodhina. Aadaa uffata kan aadaa gooneetiin walumaa hojjenna calleellee harkumaan hojjenna. Hodhaa kanillee walumaan hojjenna. Meeshoota garaagaraa tu jira. Maqaa kee fi akkasumas egaa hojjeta mana kanaati gaa ergaan si argee kanaafiyyuu gaa maqaa kee fi gahee hojii kee. Maqaan kiyya Beekaa Abbuu jedhama. Hojiin kiyya asii suuqii keessa. Gahee kana ati qabdu as keessa uffata mana aadaa kanaatiidha kan gurguraate jechaadha. Egaa akkamittidha gara mana uffata kanaa dhufuu kanatti dandeesse? Aadaa irratti maatiillee maatii artiiti. Aadaa guddisuu irratti yeroo baay'ee fedhii guddaa qabna jechuudha. Ofirrallee dhufeeti gumii mana barumsaa manni uffata aadaa kun dhaabbata baay'ee gargaara jechuudha ispoonsara ta'eeti. Gumii mana barnootaan jira qophii adda addaa irratti ispoonsara ta'eeti magaalaa baay'ee fayyada. Bareedina magaalaa irratti illee baay'ee hojjeta. Kanatti jechaa jirtu manni aadaa kuni gumii manneen barnootaa keessa jiran aadaa irratti fi artii irratti xiyyeeffatan garagaraarree deeggarsa kennaa jira kanatti jechaa jirtu. Kulbatti deeggarsa kenna baay'ee barnoota afurtu jira haayiskuuliin ispoonsara guddaa akka ta'u mana uffata aadaa Kumee kana jechuudha. Erga hojii kana jalqabdee hammam turteetta? Waggaa 4 waggaa 5 keessa jira.
Amma waggaa shanaffaa keessa jirtaa jechaadha. Egaa waggoota kana keessa egaa bu'aa baay'ee jira egaa bu'aa akkamiirraa argatteetta jalqaba irraa kan turte moo amma moo fooyya'insa akkamiidha egaa kana akkatinaaf. Jechuun amma hojii kana yeroo jalqabdu barsiisuma irra caalaan bu'aa isaa baay'eellee jechuun uummata barsiisuu fedhii uummataa guutuu irra yeroo jalqabbiirra amma garuu bu'aan isaa amma bareeda. Egaa manni uffataa kun egaa aadaadha egaa kan inni xiyyeeffatee uffata aadaa godina Oromiyaa garaagaraadha egaa kan inni as keessatti argaa jirus maalirraa kaateeti qopheessuu yaaddee jirtu. Uffata aadaa jechuun fedhii uffata aadaa guddisuu fi aartii adda addaa keessatti sanirraa ka'eeti. Erga hundootanii amma fixxanii. Hojii kana gaggaccabe warqabee waggaa ja'a. Akkasana waggaa ja'a erga ta'ee garaagarummaan jijjiiramnis bu'aanis jira jechuudha. Injira bu'aan illee injira jijjiiramnu illee ima jira. Hojjetaa mana kana waggaa ammamiifidha kanatti turte? Ani waggaa 3 ture. Erga mana kana kati jalqabdee bu'aa akkamiidha kanatti argattee akkasumas immoo kan irraa argatte nuuf eerimi. Ani bu'aa baay'ee argadhe as mana kanatti keessatti uf beekeeta. Oromummaa maal akka ta'e aadaa maal akka ta'e jechuudha. Manni aadaa uffata aadaa kumee kun irra caalaa aartiitti seenuu godhe amma sa'aatii tirfiiyyatti shubbisaadha. Manni aadaa uffata aadaa kumee kun aadaanis haala uffannaatis na gargaara jechuudha. Garee keenya kana garee shubbisaa kana. Ati garee shubbisaa aartii keessadha kanatti kan biraas gahee hojii biraa qabdaa jechaadha. Shubbisaadha. Tole egaa xumurratti kan si gaafadhu mana aadaa kana mana aadaa kumee egaa magaalaa Baatuuttidha kan inni argamu amsa akkamiidha amtaa namootaaf irree maal jetta kanatti dabarsitu ergaa. Namootaan aadaa keenya waliin taanee haa guddifnu jedha. Namoota galateeffachuu barbaadus immoo as ga'uu keerraa. Namoota kan siif ta'ee. Akka'umsa kanaaf ta'e tokkoffaa kumee galateeffadha. Itti aansu waaquma galateeffannaa jechuudha. Galatoomii. Xumura irratti immoo egaa maal amsa akkamii qabdaa maal dabarsita? Ani akka jedhu akka waan wajjannu kanniin akka amma akka lagaatti irratti waan baay'eetu jira akkasii bakkeessanii akka geenyu namni illee dhufee hojjaa keenya akka nuu laalu namni garaagarummaa qaba miti hojjarratti illee hojjarratti garaagarummaa qaba akka mootummaa keenyatti jechoo baazaarii 3 moo 4 irratti illee baaneerra waa isaan nun jedhanii meeshaan keessan misha itti fufaa hojjedha nun jedhan. Hayyee galatoom dizaayinerii Edgataati uf jalatti hojjettoota meeqadha kan uf jalaa qabdu? Hojjettoota 4 qaba. Aartii ilaashisees immoo aadaa kanas ilaashisee ergaa qabduuf dhaamsa qabdu. Dhaamsaan qabu uffata aadaatitti baay'ee ittiin bareedaa uffadha uffanni aadaa baay'ee bareedaa aadaa keessaniin baay'ee boonaa jedha. Kanaafuu gara magaalaa Baatuu dhuftanii mana uffata aadaa kumee gootaati waan barbaadan dizaayina barbaadan isinii hojjannaa isinii qopheessinaa isin gammachiisnaa. Akkuma beekamu gaa fuuldura keenyas immoo gaa amma ji'a 2 booddee immoo irreechi jira. Kanaafiyyuu magaalaa Baatuu koottaatii mana uffata kumee koottaatii bareedaa ittiin miidhagaa faayamaa jechaa jirta. Tole galatoomii.